Jirra jirtanii kabajamtee keenya nageenya waaqayyoof jaalalli keenya simbira haa ga'u. Egaa Itaaliyaan guyyaa keessaa bineensa boolloo keessaa bahe fakkaattee jirti akkuma argaa jirtan. Bataam itti nama sodaachisti. Qophii ijoollee haala sawuyyee. Qoy. Biyya adii dibatte moo silaa akkam mee nagumaa jeen gisee tokko. Qoyaati garuu maal viidiyoo akkana waraabdu. Namoonni nyaamdu. Jirtu akkam jirtu nagaa jirtu adii jira galata rabbii arra sanbata ka yaa sanbata waan ta'eef maalan godhaa jira. Qoy ay firootawwan koo ani dhiifama guddaan isin gaafadha garuu qibaatidha moo biyya adii kinoo wannoo kan gammoojii keessatti argamu san dibate maalidha kun maqaan isaa meenatti Maniyom steaming da bak mano scrappy da ya garu steaming qabaadhe sila hin baqaayu garu steaming qabu kun yaw fuula keenya irratti yeroo baay'ee yoo saamuna dhiqannu onnoon keenya keessatti qosasaa waan seenuuf kun immoo keessaa garu sirreessa sirreessa nan qulqulleessa fuula qulqulleessa bakka hin beekan isaan anyways garu meeshaa itti agarsiistamoo akkam achumaan Maal maastawaqa hojjechuuf ammoo maal Ay normally dubartoonni kinoo jechuudha fuulli isaanii irratti jechuudha hundatti toluu danda'a itti toluu dhiisuu danda'a anaaf naaf ta'ee jira garuu yeroo hundaaf fayyadamu yoo way torban tokkotti yeroo tokko way torban lamatti mee fuula ishii ilaalla kabajamtoota keenya jechuudha mee gandhigadhe booda ilaaltan jechuudha ishi nagaan jedha Naatanii egaa kabajamtoota keenya indi al tokkoon rabaa muslima ilaala kabajamtoota keenya powderii miti meeshaa kana isinitti agarsiisna fuula sheellee lachuun booda isinitti agarsiisna powderii baxabaxamee bishaan maani onnoo miti creamy miti bihanan dibadhe powderii dibadhe maala maqaan isaa powderii oo sinjeru powderii bishaan onnoo maqaan creamicha maano onnoo ambeeku maqaa creamicha isinitti nima kabajamtoota keenya ajajaan bitabee Anatu bitee fi dhufee akkuma argaa jirtan mee maqaa kireemichaa sitti agarsiisaa pa bees mucoo maalii faranjii fakkaatati bareedummaa akka wayii keessichi jira dhugaata malee okay onnoon isaa yoo akkatti shaakar jedha garuu onnoon isaa keechi immoo onnoon kiyya baay'ee lafa ay dhugaa sirraa badaa jira be akkasitti abeet anillee nan dibadhe kana qoy Wididan mo baka waan namni hojjete hunda waan namni godhe godhuu qabdaatti. Iraaf maal godhe silaa dubartiidhaaf maal. Naata laala naata kabajamtoota. Naatiyyee. Naata abba. Abee ala bahu malee akkuma argaa jirtan. Itu Abi Faranjoti je namiji Arra esatti nagabbazu Maalis gabas Nagabbazu gasoo garaagarummaan fuula keetirratti sanbata andi digadheeraa shaawii seeneera dabasade digadheeraa fuula kiyyaa babbareecheera kanaafu naafeer wali garaagarummaan isaa maalidha maal si godha dhiiratu affeera Abeeti haa gooftaa koo ilaala. Amalli dubartii macarrashaa naqaabbasine. Kabajamtoota keenya fuula kana hin laaltanii mee egaa akkuma argaa jirtanii faranjii. Nagartamee Amma diimaa kana akkatti jaalatu. Naata nagartamee Ay no habba maal godhime Naata indibattu ati fuula kee indibattu fuula kee ati Egaa kabajamtoota keenya hordoftoota keenya akkuma argaa jirtan nuyi akka dubartoota kaanii jechuudha qalamiin dibannu fuula keenya fuulli kiyya akkuma argaa jirtan orjinaaliidha jechuudha made in kabajamtoota keenya dhugaan sin jedha dumbulloota akkaan fuula kiyya dibadhee ton beekte orjinaalii fakkaatti akkuma argaa jirtan akka keeti qalamii maaliki maalini
Hindi baddan kotas taa'ime illaan wanni usme meeshaati dibatu Irna akkuma argaa jirtan finniisni takka narra hin jiru. Ijoollee akka nama kaanii ani hin nyaadhu maali garuu akkumatti na keessaa yaa'an waziin jechuudha akkuma argaa jirtan. Kabajamtoota keenya amma isinitti agarsiisu fanta'a ilaala. Fuula kiyya moo fuula ishiitu irra baqame tokko lama. Ilaala. Naata ilaala. Kunoo naata ilaala. Laala fuula kiyya. Dhugaa sin jedhu. Egaa kabajamtoota keenya akkuma argaa jirtan dhugaa. Natiyyeen hodhaa jirti. Ilaalaa dhugaan sin jedha akkatti baxaan baay'ee sirraa qulqullaa'ee dhugaa dubbachuudha. Yaa Gabriela Gome. Abeet. Dhuguma wanna kana fayyadamuu hin qabu. Meeshaan kuni kana ilaala. Albeenti jedha fuula. As keessa jechuudha. Daaraa wayiiti dhugaan sin jedha qo'amee isin agarsiisa. Garuu jechuudha. Tokkoffaa warreen bugurii ofirraa qabdan bugurii keessan finniisa keessan isinirraa xaraga dhugaan sin jedha. Bakka harki keessa fakkeenyaaf bugurii yoo finniisa qabaatan sirra taa'aa miti akkatti jechuudha. Shakaaraa waan ta'eef kana yoo nootan harki keessan jechuudha moroo wannoo adda keessa irraa akkatti gadi kufa. Gadi kufa. Qulqulluu waan ta'eef jechuudha. Isinii galee mee isin tan agarsiisaa mee qo'e. Namtoota keenya akkuma argaa jirtanii isa kana ilaala. Ilaalaa isa kana akkam gootanii duratti osoo qarratse baay'ee gaarii ture osoo riikardii godhe maqaan ETK jedhama albeentidha. I think bakka jirtanitti argachuu hin dandeessanii akka gadi hin qabne Normally ani dibadheen beeku garuu uumaa ofirraa waan hin qabneef jechuudha. Garuu faayidaan isaa maalidha yoo naan jettan jechuudha. Tokkoffaa finniisa ofirraa qabdani isinirraa badaa qulqulluu ta'a jechuudha. Normally wambuun keessan jechuudha fuulli keessan. Inni biraa akkamitti fayyadamuu dandeessaa yoo jettan jechuudha. Maankiyaa tokko jechuudha. Albeentii maankiyaa tokko jechuudha. Asirraa hir'istanii too bishaan maankiyaa takka. Bishaan maankiyaa takka. Albeentii maankiyaa takka daakuudha. Bishaan illee maankiyaa takka walitti maktanii booda jechuudha. Asirratti hin dibattan jechuudha. Achiin booda fuulli keessan jechuudha. Yoo baay'inaan wazii jechuudha. Wazii yoo qabaate fuulli keessan daqiiqaa 5 qofa jechuudha. Yoo wazii hin qabaanne immoo jechuudha daqiiqaa 10. Achiin booda jechuudha isinirratti goggoga dhugaan isin jedha. Akkuma kinoo Itaaliyaa irratti argitan jechuudha isinirratti goggoga. Achiin booda daqiiqaa 10 booda uga turtanii booda hin dhiqattanii uga dhiqattanii booda saamunaadhaan irra deebitanii dhiqattanii Biyaans torbanitti gizee guyyaa 2 guyyaa torbanitti guyyaa 3 dibachuu hin dandeessanii fuulli keessan awutomaatikaalii qulqulluu ta'a jechuu barbaadetanii warreen jechuudha rakkoo fuulli keessa fuula finniisaa yoo ta'e kana fayyadamtaniitoo jechuudha qulqullina fuula keessanii eeguu hin dandeessan jechuudha qaxaleewwan kiyya. So baay'een isin jaaladha isin kabajaa dooktora akkuma argaa jirtan itti dooktora dhaggeeffachuu qabdanii dhuguma rabbi kinoo akkuma fuula Itaaliyaa agartanii itti fayyadamuu qabdan jechuudha. Naa Itaaliyaa amma akkuma argaa jirtan duraan ofirraa finniisa baay'ee qabdi turteeyyuu finniisni irraa badeetu akkuma argaa jirtan guyyaatti amma isinirraa badutti jechuudha guyyaa 3 fayyadamuu hin dandeessanii Itoophiyaa keessa hin jira. I think farmaasii keessallee hin jira natti fakkaate. Yoo jiraachuu baatallee Finfinnee hin jira biyya alaallee waan jiru natti fakkaate bakka jirtanitti jechuudha. Isa kana gaaffii yoo qabaatan hordoftoota baay'een isin jaaladha. Gaaffii yoo qabaatan gaafadhaa isinitti agarsiisa. Albeentiidha. Isa kana gaaffii yoo qabaatan gaafadhaa. Baay'een isin jaaladha. Samuuna kana gaddeebina. Ishii rakkoon qabu. Gaddeebina samuuna kana dhiifama guddaa
isin jalaa babbannee jirra viidiyoo hojjechaa jirru qaldiin qoosni keenya sun jechuudha baay'ee akka yaaddan abdii guddaan qaba yaaddoo keenya akka duutan abdii guddaan qaba gaddeebina ittiin immoo hin maraatti akkuma argaa jirtan horaa bulaa kan addunyaarra jirtan kan biyya keessa jirtan sundu bakkuma jirtanitti fayyaa argadhaa horaa bulaa warreen chaanaalii kan haaraa taatan subscribe godhaa ishi nagaannaa jedha. Buna koottaa dhugaa kabajamtoota keenya. Waa'ee fuula keetiitti egaa akkuma hojii wannoo kana ilaalaa qoricha kana naata eessa baa keetti deemi eega deemi eecha deemta naata eessa deemta